ergaa gabaabduu isinii dabarsuudhaafi baay'eellee isinirran turu. Duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jedha. Ilmaan Oromoo qaqqaalii idil addunyaatitti argamtan hundi keessan isinirraa bannee jirra. Haala yeroo irraa kaka'ee deebisee kanuma kanaan wal qabatee waan tokko tokko waan amma deemaa jiru biyya keessaa fi biyya alaatitti waa'ee artistii keenya Haacaaluu Hundeessaa irratti eebba albeemii isaa biyya keessatti godhamee irratti waan baay'ee nama gammachiisuuf dalagamee guyyaa har'aa jechuudha. Dhugaa rabbi Oromoon goota isii yoomis ni kabajjii, kaleessas kabajaa turte, har'as kabajaa isaan malu numa gootii jechuudha. Garuu amma sadarkaa kanarraa guddachuudha qaba Oromoon. Goota isaatii bakka kennuun kaleessumarraa iyyiin jira, har'as itti fufee jira. Haa ta'u malee sadarkaa itti gizee mara boonnee imimaanumaa fi birrii walitti qabuu bira daruu qabna. Gizee itti goota keenya gumaa baasee uummanni keenya bilisoomee bilisummaa argisiisuurra gahuu qabna malee calima jennee ima boonnee bakka mallaquma walitti qabanii maqama ebaluutiin jedhanii waan akkanaa kana bira taruu qaba Oromoo nama hin gaya. Gootota kaleessaa Waaqoo guutuu irraa kaasee haga Taaddasaa Birruu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Hayilee Fidaatiin kaasee Haacaaluu Hundeessaatiin bahutti Oromoon qabsaayaa baay'ee dhabde. Oromoon garuu bilisummaadhaaf haga har'aatitti kutatee lafaan kaane. Kutatee bilisummaadhaaf osoo lafaa ka'ee qaata bilisoo. Sababiin isaa wanni uummanni keenya bilisummaa isa dhoorgee waanuma lafa jiru jechuudha. Waanuma lafa jiru. Har'amee fakkeenyaaf Haacaaluu Hundeessaa uummanni keenya akka itti jaallattan hin beekna. Oromoon hin amanne nama isaa kanatti Haacaaluun ajjeesan jedhee fudhadhu yookaan dhoofamee waan dhufee guyyaa tokko na dubbatu na fakkaata. Akka jaalala isaa qabu irraa kaka'e duuti Haacaaluu Hundeessaa eenyummaan hin fudhanne agarraatitti. Oromoon hin fudhanne du'ee jedhameemi garuu ani hin amanne. Haacaaluu Hundeessaa har'as hin jira. Hin du'u aga jirus. Hin du'u. Onnee Oromoo keessaa yoomuyyuu hin du'u. Warri birrii miiliyoona takkaaf amma Oromoo gurgurate kunoo guyyaa takkatti har'a nama takkatu miiliyoona takka kenneemi albeemii Haacaaluutiif. Nam tokkocha har'a miiliyoona takka kenne. Miiliyoona takka mootummaarraa fudhachuudhaaf warri har'a Oromoo gurgure artistiin Oromoo kumaatama jechuudha. Nam tokkochatu miiliyoonaan siitii Haacaaluu tokkocha fudhate. Oromummaan miiliyoona birriin hin bitamtu. Oromummaan birriin hin gurguramtu. Qabsaayaan Oromoo birriin hin bitamu. Ergaa artistoota Oromoo kennaaf jechuudha. Qabsaayaan Oromoo birriidhaan hin bitamu. Haacaaluu Hundeessaa Oromoo waan akkana isa jaalateef maaliif? Haacaaluun dubbatee ture. Namni jiru seenaa ofiillee xureessuu danda'a jedhe. Nam tokko warra kaleessa Haacaaluu duulutuyyuu warra Haacaaluuf booyaa jedhan. Haacaaluu kaleessa wayita qeeyne Oromummaa isaatiif qeeyne. Sabboonummaa kaleessa qabdu eessa keetteef qeeyne. Gootummaa teeta kaleessa eessa fiddeef qeeyne. Eessa jirta Haaca'e gootummaan teeta kaleessa jirtuu qeerroo nuun jetta eessa dhayxeerra. Maanuu callifte jennee komataa turre. Isinitti hin callifne isin waliin jiraa nuun jee as ba'ee siif jirraa jenneen maal balleessin. Har'as taanaan Oromoon hayyuu Oromoo ta'ee qabsaayaa Oromoo ta'ee yoo Oromoo irraa fuula garagale irratti duulee karatti deebisuu nama jiru jechuudha. Qabsoomatu kana qaba. Ka uf duuban deebuu lakki ani miiliyoona 10 argadhe miiliyoona 100 argadhe mana naa kennanii dachii naa kennanii jedhe san Oromoon araaraman qabu jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa uummanni Oromoo yeroo inni callisetti yoo komate komii sirrii komate. Haacaaluu jechuun qaanqee qabsoo Oromooti. Hangafa artistii Oromooti. Hangafa qabsoo Oromoo yeroo kanaati. Kanaaf uummata keenyatti haa qabsaa'uuf uummanni keenya kaleessa nam tokko qeeqellee sababa saniif qeeqe malee namni Haacaaluu jibbee Haacaaluu qeeqe hin jiru jechuudha. Dhukkubbii garaa qabu hin jiru namni dhukkubbii sarara qabu. Tokko kana hubachuu qabda warri waan tokko akka propagaandaatitti fayyadamtanii har'a Haacaaluu ajjeeftanii Oromoo waliin boottan hin saalfattanii hin sodaattanii rabbuma keessanillee. Kuni waan sirraa'uu qabudha jechuudha. Itti aansee ergaan ani isinii dabarsuu barbaadu viidiyoo kana walii share godhaa haa dhageeffatu uummanni Oromoo jechuudha. Ergaan biraa kan isinii dabarsu uummanni keenya uummanni Oromoo guyyaa har'aa kana waa baay'ee ergaa turre. Gammachuu Haacaaluu Hundeessaatiif gammadaa turre. Albeemii isaa biyya keessa eebbifame irratti Oromoon kumaatamaan bahee albeemii isaa bitatee kaganaa gara fuulduraatitti bitamuu fi Oromoon kumaatamaan baatanii waan akkas ta'u san Haacaaluudhaaf godhame gammachuu guddaan nu dhagaan. Deebisee ammoo mootummaan Itoophiyaa waraana dhaabuudhaaf waraanni federaalaa ka juntaa barbadeessuudhaaf jedhameetiniin gara Maqaleetitti ergamee Tigraay keessa qubatee jiru Maqalee gadhiisee bahee jira jedhan.
kunis waan addaati. Waan kanarratti waan tokko isinii jechuu barbaada. Hangaasaan irra liivii dhufee jira. Hangaasaa yoo dhufu ergaa wayii isinii dabarsa Oromoo. Ummanni Tigraay haa midhaan facaafatuufi jee Hangaasaan. Haa dachii qotatuufi jee. Ummanni Tigraay midhaan haa facaafatuuf lola dhaaban. Gaafa ummanni Tigraay midhaan facaafatee alaa galfate lolatti dacha'aa jiran jechuudha. Lolatti deebi'uu barbaadan. Mee ilaala dalagaa bilchiginnaa. Ayiddaraaddarim xoorinat ayiqoomim jedhanii torbee matarte tana keessa dadhabne qabaa ganna dhiisaa jiran. Ani kanaan dura yoo yaadattan haasaa kiyya keessatti waan tokko isinii dubbadhee ture. Waraana ture. Waraanni kuni waggaa 30 lolame. Waggaa 30 lolame. Waggaa 30 san waggaa 3 kana nuu godhame. Waggaa 30 lole waraan. Araarame jedhee xiqqaa guddaan kadhate. Kakkanaa kunis hin kadhate. Mootummoonni biyya biraan kadhatan jaarsummaa ergan hin dadhaban. Yakka araarama hin araaramnumi. Ebaluu wajji gad hin taa'u durriyyee waliin akkuma Abiyyiin jedhe san. Xuutna kaash marre kalaam kabiir wallahi. Haasofni Abiyyi Ahmad guddaa ture kaleessa. Waggaa 30 booda taaggalanii dhukkee walirraa kaasanii wal afuufanii qacam guyyama takkala. Waggaa 30 booda dhufeetuma harka waraanaa bu'e. Matammaan isaa jechuun guddichummaan muummee ministeeraa isin jettaniin Abiyyi. Gaafa kana maal jedha beektu? Maal jedha beekte gaafa kana? Waggaa 30 jaarsummaa xiqqaa guddaan kadhatee dadhabee gaafa dhumateetiniin harka waraanaa bu'e waggaa 30 namni hin kadhatin hin jiru jaarsummaa ka alaa ka keessaa ka biyyaa jaarsi biyyi qabdu sheeyni biyyi qabdu qeesiin biyyi qabdu kadhatee dadhabe. Gaafa dhufee waraanni hinjifatee arge hinjifatuu qofa osoo hin taane gaafa harkaan gayatanii argan maal jedhe beektaa? Haa araaramnu gatteenne haa mari'annu waan isin barbaaddan isinii godhaa waan isin feetan hin dalagaa haa jedha namichi waggaa 30 jaarsummaa kadhatee dadhabe kun kan biyyi martitti bahee dadhabe lolaan alatti gara biriin hin fixadhu ka jedhe gaafa lolaan lolanii ajjifatanii booji'an maal jedhe haa araaramnu jedhe rasbee tana mee laali qaalii nasbeen qaalii bar warri har'a 4 kiiloo taa'ee warri akka Hangaasaa Ibraahim kun laaleen Hangaasaan Ibraahim har'a wannummaan dhufu takkallee hin jiru jeemi. Wannummaan dhufu takkallee hin jiru jeemi. Wanni dhufu inuma jira. Oromoo yoo waa fiduu dadhabe wayyaaneen huma fiddi. Kana dhibbaan dhibbatti isinitti maan. Yoo nutis waa fiduu dadhabne wayyaaneen hin fiddi. Turii dafii in injifatti jira. Ani kana jala sararee isinitti maa. Asirratti maaliif isinii kaasa gaafa harka gayanii jedhan sakandii 3 waggaa 30 bira sakandii 3 keessatti haa araaramnuun dhuftii jechuudha. Nagaa haa buufnuun dhuftii jechuudha. Har'an dhufne sun waggaa 3 waggaa 1 baatii 8 lole Abiyyi Ahmad ummata Tigraayin. Kalee malee dheengadda waraana isaa dabalaa jira. Waraana booji'ame soba jedhan. Damassasne jedhan. Barbadeessine jedhan. Waraanni tokkochi nurraan booji'amne jedhan. Har'a maaltu dhufe? Bulchiinsi Tigraay ka amma maayii kan Abiyyiin muudama kenneefi Tigraay bulchaa jiru waraanni dhaabatee biyyi sun gara nagaatitti akka deemtu jedhee jedhan. Jechuu hin danda'a namichi sun jechuma kana. Mee Oromoon sammuu yaaddu. Oromoon sammuun kee bilchaate. Oromoon siyaasa dandeettu. Bulchiinsi mootummaa Tigraay gaafii kana Abiyyi gaafachuu hin danda'a. Gaafii kana mootummaa federaalaatiif dhiyeessuu hin danda'a. Gatteenne haa mari'annu Abiyyi Ahmad tuksii dhaabi jecha jedhu kana dubbachuu hin danda'a. Sakandiin kennaniif sakandii. Bilchiginnaan nu dubbii jaraa hiinee walitti qaqqollofnaaf har'a sagalee kenna ukkaamsan. Isinii dubbachuu hin dandeenye Oromoo. Isinitti himnee turre. Kanaaf har'a nama 100 akkan nu laalaa jira. Isinii galee homaa miti. 200 tuni Oromoo qulfiidha kan nu laaltu. Oromoo bututtu osoo hin taane. Oromoo qaalii tana laaltu tun jechuudha. Oromoo qulqulluu tana laaltu tun jechuudha. Fiixaa Hacaaluu Hundeessaati. Fiixaa Jawaar Mohammadi warri na daawwattan kun isin beeka. Warra qulqulluudha. Hin injifattan shakkiin takkallee hin jiru. Warra walitti hassabnee miiliyoona 60 taaneen san guyyaan uf keessaa baafnu fagoo hin jiru jechuudha. Warra walitti hassabamnee miiliyoona 30 taaneen shokoo kasan qulqulluun hin baya keessa. Ka miiliyoonaan hin bitamne, ka doolaaraan hin bitamne, ka kondomeenaan hin bitamne, ka manaan hin bitamne Oromoon nutsuun har'as boris hin jirti jechuudha. Asirratti maal isinii barbaade? Bulchiinsi Tigraay
Abiyyi Ahmadiif gaafii kana dhiyeessuu ni danda'a yaa Oromoo. Gadi taa'ii Geetaachoo Raddaa waliin mari'adhu, gadi taa'ii Dabratsiyoonii waliin mari'adhu jedhee gaafii kana Abiyyiidhaaf bulchiinsi Tigraay yoo dhiyeesse dhuguma jagnaadha. Dhugumatti jagnaadha namichi kun. Gaafii kana yoo federaalaa dhiyeessuu danda'e. Fiddee gowwaa maa taatan isin? Maaf gowwoomsitan? Maa ofiin taphattan? Nuun taphachuu hin danda'u nam tokko. Sammuun keenya sammuu bilchaataadha. Waan dalagamu hunda beeyna. Diraamaa Abiyyi Ahmad. Si galee? Diraamaa isaa hunda beeyna. Wallaahi billaahi isinitti maa Oromoo jala sararayan. Bulchiinsi Tigraay Abiyyi Ahmadii gaafii kana dhiyeessuu dhiisi. Awurooppaaf Ameerikaan dhiyeessitee fi dadhabde. Joo Baayiden mootummaan haaroofni Ameerikaa addisiin amma shuumame Abiyyiidhaa dhiyeessee dadhabe. Si galee? Bulchiinsi kun ofii isaati achi kaa'ee gaafii kana gaafatee sakandiitti deebii argatee waan inni gaafate dhagaa har'uma gaafate har'uma deebii argate. Yaa salaam. Yaa salaam, yaa salaam. Yaa abboo akkamitti bilisummaan dhufe Itoophiyaa keessatti? Akkamitti bulchiinsi Tigraay gaafii gaafatee osoo sa'a tokkoon guutiin deebiin deebi'eef. Yaa bilchiginna isin akka keessanitti siyaasa hojjettan anqaleessa isinitti mee siyaasni keessan mataa miilan qabu. Mataa miilan diraamaa yoo hojjettan diraamaan keessan fashalaa'aadha. Diraamaa kitti hojjettan hin beektan. Sa'aatii takka keessatti deebii bulchiinsi Tigraay isin gaafate akkasumas deebii deebistaniif. Walii galtan lola dhaabdan. Ameerikaan kaleessa si gaafatte lola dhaabuu didde. Awurooppaan si gaafatte, Jarman si gaafatte, Ingiliis si gaafatte, Noorween si gaafatte, Faransaan si gaafatte. Mootummaan addisiin Ameerikaa amma dhufe si gaafate. Maan dhaabiin lola? Har'a bulchiinsi Tigraay gadi ba'ee Abiyyi Ahmad lola dhaabii nagaan furi. Uummanni keenya qamadii haa qotatu. Boqqolloo haa facaafatu. Misingaa haa facaafatu. Uummata Tigraay hin beelessinu. Amante fudhatte. Kaleessa karaa banii qarqaarsa uummata kanaa geessinaa jedhanii si gaafatte addunyaan. Nyaatuma birrii kennaan asii achi erginuuf karaa geessinaaf karaa banii settee si gaafatte addunyaan. Si galee obboleessa kiyya. Maan baniin karaa? Bakka aluma salphatti. Sa'aatii lama keessatti bulchiinsi Tigraay gaafii dhiyeesse. Uummata Tigraay haa facaafatu qonna isaa gaafa facaafatee uummanni midhaan mana galfate walitti dachaanaa hagasii Geetaachoon fa'aa gara Maqalee isaa dachaanii karaa nuu bane. Ayyayya Geetaachoon Maqalee galee bulchiinsi Tigraay qamadii qotaa uummanni Tigraayin facaafataa achi booda Abiyyi illee Taayyee fa'aa leenjisaa hangaa isaan fa'aa leenjiin fudhatu bakka waraanni bifa haaraa waan jalqaba ammallee yoo isaan asmaraa alaa galfatan. Eessa jira siyaasni akkana? Siyaasni akkana eessa jira? Uummanni keenya akka isin hin burjaajefneef isinitti as baane malee namni baay'een na daawwatuufi miti. Anamma sheerii naa godha jechuun na dabbara. Maaliif yaani akka isaan cal'isiisaa nu jiran hin beeyna. Anama baatii 8 na adabanii baatii 8 maa nama adaban Facebook. Jaha baatii 3 irratti baatii 3 maal jechuu kun? Hin dubbatini yaa kun amma haa ta'u baasa galee bakiyya waan akkanaa waan dhugaa jiru kana Oromoon isiniif haa ba'uuf isinitti dhufee dubbadde. Gaafii bulchiinsi Tigraay dhiyeesse kana ka dhiyeesse Abiyyi Ahmad. Bulchiinsa Tigraayitti barreessee waraqaa kennee gaafii akkanaa dhiyeesse ka jedhee itti kenne Abiyyi Ahmad. Sababiin isaallee lafa jira. Birgeedii 5 boojee uummanni Tigraay kaleessa dheengadda ka kijiba takka keessa hin jiru. Birgeedii 5 waraana mootummaa jechuudha. Maqalee keessaa waraanni federaalaa gadhiisee bahe waraanni takka hin baane Maqalee waraanni wayitu jiru. Ka achi jiru kun booji'ame kun Geetaachoo Raddaa fa'aa duraan nama ajjeefti jedhaniini duraan akkas nama gooti nama fannifti. Oromoo fi Amaara akka gooti jedhaniini propaganda itti oofan san miidiyaa irratti baastee sunis harkaa fashalaa'ee jennaan waraanni akka jiruun harka kennataa jira. Waraanni Maqalee jiru guutuun jaratti harka kennachuu jira. Hin dhumnu jedhee harka kennachuu jira. Wadalaay ijji wadalaay. Ijji wadalaay. Ijji wadalaay. Falli jiru maali? Waraanni nu harkaa saabate. Hundi isaa harka kennate. Falli jiru amma daddafi ati bulchiinsa Tigraayin. Kun ergaa Abiyyi Ahmad jarana hin gowwoomina. Abiyyi Ahmad araaraaf kaleessa Ameerikaan ijjen ansaa jedhee ni bara biyyeen. Ka Itoophiyaa laa ijjen ansaa. Ka Inee laa ijjen ansaa. Ka Biltsiginnaa laa ijjen ansaa ka jedhaa ture eenyuun isinii miti. Ka Joo Baayiden ashangulliitii gootanii tiktikoo keessatti ittiin taphataa turtan. Isinii miti warra Biltsiginnaa deeggartan. Har'a garamiin bulchiinsi Tigraay isin gaafatee araara seentan. Akkamiin nu gowwoomsuu yaaddan akkatti? Bulchiinsi Tigraay isin gaafate kaleessa wayita Ameerikaan isin gaafattu juntaa deeggartan juntaa tumsitan jettaniini ummata Ameerikaa jala dhaga'uu diddan. Har'a ammoo bulchiinsummaan Tigraay gaafii dhiyeesse sanuu guyyaa takka osoo hin gahin sa'a tokko keessa gaafate sa'aatii masan keessa deebiin deebi'eef. Federaalli jala dhaga'e bulchiinsa Tigraay jala dhaga'e deebiin deebi'eef. Way ana wallahi billahi isinitti himu Oromoo osoo bulchiinsi Tigraay gaafii kana dhiyeesse qaata du'e namichisu qaata eenyu ajjeese waraana mootummaa Itoophiyaatti ajjeese. Sababiin inni du'uuf maali? Geetaachoo walii hidhata qabdaa.
Dabratsiyoonii walitti hidhata qabdaa nu waliin teettee jara waliin hojjeta jedhanii ajjeesan. Siyaasa Itoophiyaati kun. Sababiin isaa namichi kun gaafii akkanaa yoo Abiyyi dhiyeesse hin amanu Abiyyiin. Ahaa ati jara waliin teettee hojjetaa jirta situ na keessa taa'ee information itti kennaa jira jedhaniin amanuun ajjeesa. Gaafii kana barreessee waraqaadha akka itti kenne Abiyyidha. Bulchiinsi Tigraay ibsa kana akka mootummaa gaafii kana gaafatu ka godhe Abiyyi Ahmadi. Shakkii takkallee sammuu keessan kaayina. Sababiin isaa ammoo akkuma isiniin jenne waraanni lola dhiisee harka kennachuutti seene. Deemaa bulanii kiiloomeetira 20 kiiloomeetira 30 kiiloomeetira 40 wayita jarri waaf jedhanii daqiiqaa takka qabu hirriba jira wayyaaneen itti mammarsite. Ijjuun sixu ijjuun ansaa kalaayi wayita isiin jettuun ummanni akkasumatti qawwee lafa naqee harkuma kenna. Waraanni mootummaa Itoophiyaa jechuun deemaa bulee wayyaanee fi waraana kana maaltu olii oofee walu. Ani gaafuma jalqabaa jara kanan tuqine. Hin injifattu wayyaanee osoo wanni fedhe galee Abiyyi Ahmad jedhe. Osoo har'a gaafa Abiyyiin Ahmad osoo wayyaanee tuquu waate akka garraatiin nagaan jiru beeytani. Amma nagaan qabu bar. Dhaqee tuqee akka ummanni Amaaraa kana jalaa dhaga'ee ummanni Amaaraa antee jegnaanu antee qalaa leelaa yallam antee addis mangistuu maxxaa jedhaniini itti oofan. Aha jalaa galtee jarattiin sobdee waraanni keenya nu jala butute tamsa'e jettee bosonatti achiin dheessitee raasaa keessa achi dachaatee waraana isaa booji'uu jammarte. Isa dhumaa irratti hoo waan har'a dalagame argaa jiran. Akka isin argitan sanitti Ilil jedhaa magaalaa isaanii keessa fataa zanaa jedhaa jiran. Waraanni mootummaa ammoo Maqalee keessaa bahe hin jiru. Kanallee quba qabaadhaa asuman. Waraanni hundi isaa akka kennate booji'amee jira. Waraanuma indaa booji'an kanaan Abiyyiidhaan loluudhaaf yoo Tigreen itti qophoofte Abiyyiin Ahmad tooftaa kana dhiyeesse. Birgeedii shan jechuun achi garagalchee waraana bilchiginaa daaraa itti afachu osoo dargaggeessi Tigraay tokko lolle. Kanarraa waraanni suni wayita isaan haasofsiisan Shaabiyatu nu jidduu seenee akkana nu godhee Shaabiyatu akkas nu godhee Shaabiyatu akkana nu godhe malee nuti tokko irsi xoorinnat yaani waliif ofii wal loluu biyya birii lolaa hin jirru osoo biyya birii lolaa jiraannee wareegama qaalii kafallaa ka lolaa ni jirruu fi wal lolaa jirraa kanaafuu Tigraayiin injifataa waraanni Tigraay tokko illee hin tuqamne jedhaa jira poolisiin achi dhaqe. Rakkoon jiru bakka kanaa jechuudha. Kanaaf har'a bulchiinsa Tigraay nu dhaqqabi jedhanii kara biraatiin carraan qabnu Awurooppaa fi Ameerikaan kaleessa nu gaafatte har'a ammoo daddafi'ati akka nama uummata sanii yaadee godhi gaafii kana nu dhiyeessi waan ati jette si yaalaa dhageenna waraana keenya haga hafte san hin dhaqqabannee Maqalee baafna jedhanii akka nama araara buusuu heduu bara araarallee buusuu fi miti araarri wayituu hin bu'u bara. Wayyaaneen Abiyyi waliin jaarsummaa takka illee hin teettu amana kanas amani shakkii takka illee hin jiru. Wayyaaneef Abiyyiin jaarsummaan takka hin jiru. Kana fudhadhu liqimsi. Kuni waan lafa shakkii takka illee hin qabne inuma jaarsummaa takka hin teettu jarattiin tu. Mee ima dhageettanii miti. Waraanni fedhe soo bahe jaarsummaa takka hin teettu waliin. Kama arguudhaaf deemnu jechuudha. Wanti jiru kana dubbii kana keessatti bulchiinsi Tigraay biqaati yella'u gaafii akkasii Abiyyi gaafachuu hin danda'us gaafachuu hin danda'u hin gaafatullee. Seegaltee Oromoo dubbiin jirtu tana dhugaan jirtu tanaa fudhadhu. Yoo bulchiinsi Tigraay ofirraa kaasee gaafii kan Abiyyiidhaaf dhiyeesse ka jettan taate yaa jamaa. Wallaahi mataa keessan marmara. Mataa keessan marmara. Haasaa hangaasaa isin hin dabbarre har'a. Hangaasaan isin hin dabbarre. Dhufeetiniin uummanni Tigraay qonnaa qotatuuf waraana achi baasaa wayita isin hin jedhu kan akkami fudhattan Oromoo isin. Sila uummanni keenya ganuma wala miskiina taatan ijoolleen bilchiginaa deeggartanii. Yoo Abiyyiin Ahmad waraanni uummanni Tigraay haa qotatuuf achi baasee de xayyii wayita qarqaarsaaf achi deemu qawwee seensisaa jirtan jedhanii warra addunyaa asii humanitaayitii warra dhala namaatiif falmu karatti qabanii guraa jiran akkamitti uummanni Tigraay Geetaachoon faa Maqalee galan. Yaani gaafa qonni geeffame lolli itti dacha'a jechuudha. Gaafa uummanni Tigraay facaafatee Asmaraa wanni marti xumurame walitti dacha'u jechuudha. Kana asumarraa madaaluu dandeessan. Propagandaan bilchiginnaa uguriinuu jala gahan jiru. Ugurimaan akkuma isiniin jenne waraanni mootummaa ka as deemu marti ka achi as deemu marti wayyaaneen gaafuma Maqalee baate waraanni si osoo jalaan tuqamiin baate Maqalee keessa. Jarattiin akkuma jette waraana fudhatteetuma bosona galte. Akkamitti namni waraana gas bahu bajjate akkuma itti aanaa haftee jedhe osoo uffata irraa yaasanii uffata reenjarii poolisii ummata istiidiyoo seenee kuwaasii ilaalaa jiru kana fakkaata malee waraana booji'ameen fakkaatu. Baay'inna irraa jechuu bara. Istaadiyoomii seenee nama tapha addunyaa ilaalaa jiru kuwaasii ilaalaa jirtaniimi baay'inna ummata waraanni sun amma bilaashuma isinif fakkaata achi garagalee waraana mootummaatiin lolaa jira. Waraana bilchiginnaatiin lolaa jira.
an asirratti wanni an isinitti dhaamuu barbaadu maali? Wayyaaneen goota, Abiyyiinis amane, Oppodiyoonis amalte, mootummaan Itoophiyaas amane, Amaarri kaleessas hin beeyti. Amaarri kaleessas hin beeyti. Abiyyiinis barate amma. Tigraay jechuun maal akka ta'e. Walumaa galatti an amma waan isiniin jechuu barbaadu. Oromoon nuti waraana hambaa tokkoo faarsuu hin barbaachisu. Nuti goota saba tokkoo faarsuu hin barbaachisu. Jegnaa biyya tokkoo faarsuu hin barbaachisu. Akkas taanee argisiisuudha qabna. Waraanni keenya waraanni adda bilisummaa Oromoo har'a osoo akkasitti Oromiyaa dhuunfate, osoo akkasitti Finfinnee seene, osoo akkasitti magaalota Oromiyaa hunda qabate, maaltu sitti dhaga'ama? Har'a namni marti bakka jiru silaa ol ka'ee ililchaa bara. Ilil jennaa bara. Ani kanaaf wayyaanee yoo hinjifatte ufiifi malee nuufi miti. Wayyaanee yoo qabsoo goolabde ufiifi malee nuufi miti. Maqalee ka qabatte har'a injifatteeti, dhiiga gannayxeeti, wareegamteeti, imimmaan bootteetii miti akka kennu. Du'a sodaatteetii miti akka kennu. Itti wareegamtee itti cabdee waraana Shaabiyaa itti ciccite, waraana federaalaa itti ciccise, waraanni biyya ummata Tigraay irratti dhaqee lolambaniin hin jira. Liyyu haylii Oromoo, liyyu haylii Sumaalee, liyyu haylii Amaaraa, hatta naga waraana Shaabiyaan bahutti dhaqee Tigraayin kan lolin jira. Kana hunda keessa dabritee waytarra jirri dhuftee maqalee deebitu Oromoo gaafachuu sirra jira. Karaan tokkochi bilisummaa sii fidu karaa jaalmarrooti. Wallahi billahi dhugaa siif himaan. Yaa jamaa nama hambaa faarsuu haa dhiifnu. Wayyaaneen turii dafi hin deebitii isiniin jedhan. Garuu lammaffaa daawwan wayyaanee jechuu hin qabnu yaa Oromoo. Ummanni Tigraay har'a dhufe Abiyyiin har'a waraana isii Tigraay keessaa baase nu hoo maaliif waraana keenya akkanatti hin jabeessin? Maal yaaddamee isin? Maaliif hin jabaanne waraanni Oromoo? Maaf walii galuu dadhabne nu? Har'a waraana qabdaati. Wayyaanee Abiyyiin harka fudhate qawwee dhaaba jedhe, tuksii dhaaba jedhe, waraanni keenya maal keessa jira? Oromoo maalitti jirta? Of laalime. Karra Abiyyi bilchiginaa daawwan jenna. Ilmaan Oromoo ta'anii Oromoo waliin dhaabbachuu didanii, Oromoodhaa tumsuu didanii, hayyuu Oromoo keessa ajjeesaa, goota Oromoo hidhaa, Oromoo ukkaamsaa nu waliin dhaabadhaa jedhan. Akkamitti waliin dhaaban? Akkamitti isin waliin dhaabatu manni Oromoo? Osoo isin waa takka nuun godhin, osoo gaafii takka nuun deebisin. Warruma hidhame nuun hiine. Gaafii Finfinnee kaleessa Oromoon si gaafate deebisuu dhiisi. Waa'ee abbaa biyyummaa Oromoo deebisuu dhiisi. Har'a dabalataan gaafii nutti kennitanii hayyoota teenya qaalii ka Oromoon akka mastaawwatiitti keessatti ulaalu. Ka galgala ganama hafuura isaanii dhagahuu barbaannu. Ka daqiiqaan akka shittootitti ulachuu barbaannu. Ka fuunfachuu barbaannu. Riihaa sanniin. Urgooftota akka Baqqalaa ka akka Jawaar. Ka akka Jaal Abdii Raggaasaa kanniin. Ka akka Koloneel Gammachuu ayyaanaa shittoo dhawu kanniin. Hiitanii Oromoo naa tumsi, Oromoo na waliin dhaabadhu. Hin jiru kun tasumallee waan akkanaan dalagina. Oppodiyoon ummata Oromoo waliin osoo isin dhaabattanii har'a akkanaan taanu. Walumaa galatti ani gaddi kiyya guddaan natti dhagaamu. Tigraay diqqaa guddaan keessan hin beeytan turii dafii ima deebi'a Tigraay. Haa ta'u garuu Oromoon har'allee nama jala buluu qabdaati. Abiyyiin siin taane ilma Oromooti, Shimallis siin taane ilma Oromooti, Biraanuun Jawla siin taane ilma Oromooti, Baacaan Dabalee siin taane ilma Oromooti. Yilmaa Mardaasaa siin taane ilma Oromooti. Gaafa Geetaachoo fi Dabratsiyoon dhufan bu'aan sii bu'aaf teettaa Oromoo. Gaafa Tigraay dhuftee aangoo qabattee waa argattaaf teettaa Oromoo. Ka'iitiniin akka dhiiraatitti qabsaayi. Waraana kee tumsi goboo bira dhaabbadhu. Ergaan kiyya kanuma. Ani ummata Tigraay gootummaa isaa hundi keessanuu amantanii jirtan. Kaleessa amani'a har'aa miti. Ummata osoo akkana ajjeesan takkatti gootole ambaasaaddarri meeqa biraa dhume dantaan kennine Abiyyi waliin abadan hin araaramnu jedhu baga argitan. Ani wanni ummata kennaa dhaamu booyichi taree jira Oromoo. Kaa qabsaa yaa Rabbii jedha. Waluma haa kadhannu jira. Wayyaaneen Abiyyi irratti ka waan nuun siqii wayyaan irra waan nuun sinqal. Kana amani xiqqaa guddaan kee. Wayyaaneen Abiyyi irratti lola qabdee imanuu tumsaa jirti. Garuu isinoo maaliif jirtan Oromoo? Wayyaaneen Abiyyi loluun isinii tumsite isin maal gootan? Woboo tumsaa jirtanii? Nama meeqatu leenjii fudhachuu jira? Nama meeqatu waraana kana qarqaaraa jira? Nama meeqatu waraana kana bu'aa buusaa jira? Maalitti jirtaaf gaafadhu obboleessoo? Gaafii ofii dhiyeessi. Fuulli quyyaan mana maaliin qayyisu jetti Oromoon. Harka qullaa homaa fiduu hin danda'u Oromoon.
har'a reefii tana maal jalaa jirtan karaa qaallittii dhuksii jira qaallittii afoowaatu jira qaallittii afoowaatu akkas ta'e akkanatti dubbiin hin ta'u qaallittii warra jiru sanii waa godhuu yoo barbaadan wayyaan irraa barumsa fudha ani wanni gizee mara bilikkata isinii kaa'uuf namni nama tokkorraa waa barata oromoon amma booda abbaa fedhe jala buluun qabu jedhan kana qabadhu abiyyiin ilma oromootiimi jalatti hin bulle maaliif jala buluu dhabne gaafii nu kaleessa gaafane takkatti nu hin deebifne yoo isinii deebisee jira jedhe haa nutti himu mee nutti haa himu ka abiyyiin kanaaf wayyaanee dura dhaabattanii wayyaanee falmitanii kanaaf qeerroof qarreen dhumaa turte kaleessa gaafiin isin gaafatan tokko ka finfinneeti tokko hidhaaf ajjechaan isinirraa haa dhaabatuudha tokko daangaan oromiyaa haa sararamuudha kana keessaa yoo abiyyiin gaafii takka deebise oromootu balleessaa qaba hin deebine deebitee Tigree sii deebisaare Amaaratu dhufee sii deebisaare deebii kana deebisuun barbaattanii boo'ichumaan deebichuu barbaattanii no yoo gaafii kee deebisuu barbaadde hundi kee WBO waliin qabsaa'i poolisii humna addaa oromiyaa dabalatee liyyu haylii oromiyaa dabalatee oromoo taate wanni jettu hundi kee an poolisii oromiyaa kophaas hin baasu har'a wanni Tigraay qabu guutuun waliin loleetiin Abiyyi Ahmad maqalee keessaa bahe malee waraana TPLF qofaa miti hundi isaatti dabalameeti poolisiin oromiyaa hundi WBO wajji dhaabachuu qabdan WBO ajjeesuun isinirra hin jiru waan amma Shimallis Faa isin gootu kana laalina gulana isinumatu oromotti hafa isinumatu dachii oromiyaati isinumatu maqaan oromoo warri keessatti oromummaa keessanii amantan poolisii oromoo ta'ee liyyu haylii amma leenji'aa jirtan dabalatee haga Tigraay dhayxanii Tigraay isin boojitu WBO dhayxanii WBO waliin qabsooftan oromoodhaa bu'aa qaba ani amma booda poolisii oromiyaa isiniif WBO'n walitti dabalamuu qabdan oromiyaa bilisoomsuudhaaf dirqama keessan oromiyaa bilisoomsuu yoo barbaadan waraana adda bilisummaa waliin dhaabachuu qaba poolisiin oromiyaa waraana adda bilisummaa oromootiin loluu hin qabdan wallahi adda ergaadhaan isinii dhaamu kana isin arrabsaa turre isinii waa jedhaa turre amma dubbiin achi bira lixxe amma gizeen oromiyaa dhaabuudhaaf qabsooftan geette poolisiin oromiyaa uf hin dagatinaa yoo uf dagattan Tigraay ilaala akka itti isaan gaazexanyaan isaanii miidiyaa lafa kaa'ee weellisaan isaanii sirba lafa kaa'ee qabsotti wayita seenu ujoollee Tigraay fakkeenya ta'aa jira Jawaar Mohammad waan nyaatu hin dhabne yaa poolisii oromiyaa Baqqalaan Garbaa waan nyaatu hin dhabne yaa poolisii oromiyaa oromiyaadhaaf jecha dararamaa jira oromiyaadhaaf jecha hidhame oromiyaadhaaf jecha dararamu jira Jaal Abdiin Raggaasaa koloneel Gammachuun Ayyaanaa oromoo maqaa isinii laakkaawee fixuu hin dandeenye nyaataa dhugaatii isaanii dhabanii osoo hin taane seenaa kaleessaa qabsaa'ota kaleessaa abboota keenna gootota keenna jaarraa abbaa gadaa irraa kaasee haga isa dhumaa artistii Hacaaluu Hundeessaa kaleessa nu biraa nyaatameetitti namni waan nyaatu dhabeetiniin du'e takka illee hin jiru qabsoo oromootii fi oromiyaadhaaf jecha wareegame marti isaa jechuudha kanaaf poolisiin oromiyaa kana beeytanii ummata keessan waliin dhaabattanii waraana keessan waraana adda bilisummaa oromoo oromiyaaf lolaa isaa beeytanii shaneedha jettanii irratti duultanii ajjeesuu shaneedha jettanii nama balleessuu jarana guyyaa tokko seenaan isin gaafata shaneen isin jettan kuni bar bu'aa isinii buufti bar wayyaaneen har'a maqalee qabatteettan borbar magaalota isii ta'amaarri keessa jirtu hunda qabachuu deemaa jirti hin teettuu bar jarri tun tartiibumaan si'a isiiti bar borgara finfinnee dhufti bar gaafa san ammoo shaneen tun isin fayyaddi poolisiin oromiyaa WBO waliin dhaabadhu kanuma isiniin jechuu barbaada sa'atii baay'ee illee hin qabu galatoomaa ergaa kiyya kana naa daddabarsaa waraana keessan jabeeffadha jaran wanni ambaa homa ambaati jaran namni waan namaatiin boonu namni waan namaatiin dhaadatu namni waan namaatiin akaabbadu namni waan namaatiin uf jaju akirri isaa salphinna kootii tokko namarraa yoo ergifatte kophee takka namarraa yoo ergifatte bakka deemte san dhayxee osoo ati mana hin gahin abboo kopheeti yanaa keessa hin jee sirraa baafatee deema dachii namaa namni qottee badaa baastee wayitati bilcheessitu dhufee irraa si ari'ata niitii namaa nama qotu dhuftee sirraa fudhata niitiin namaa niitii teessii ta'uu hin dandeessu dhufeetuma sirraa fudhatee deema jechuudha namni waan sadiin kana ifa ajjan kasaaraadha kanaafuu wayyaaneen oromoodhaaf homaan gootu qabsoo teennaaf nu fayyaddi yoo nu jabaanne qofa sanitti illee yoo nu callifnee jaruma harka rukun shim maal godhaa jirtare kottuu jedhaani jirta bar qophooftee eeguu qabdaachi naxxas hin tarinii dimbara kiyya bira stop jechuunis irra jira stop achumatti narraa
kana malee qabsoon harkuma jaraa rukutuu bichatti yoo deebinee bakka jirru muuziqaa majaraa banannee itti dhiichifne alla qallat dhumate dubbiin dhumate dubbiin ufin gowwoomsin jarri isaatti qabsotti fufan nuti hoo jalmarroo taanee jalsanyii taanee jalgullichoo taanee akkuma jarri godhan kana ibiddatti qabsiisuu qabna gaafa jarri dhufanii oromiyaatti olaala oromiyaan sin ilaallattu abbaate oromiyaan sin ilaallattu tigraay mateetti dhaabbadhu maqalimatti stop kana jechuun nurra jira yoo isin marti uf gattaniitumaan jaruma bicha harka rukunne maalitti jirraa fulaaluu qabna warrummaan har'a mootummaa kana mormaa jirru jechuudha isaa ijoollee bilxiqinnaa jarri uf hin beekan yoomu nummaa warri har'a hacaaluudhaaf imimmaan gannaqaa jiru imimmaan dhugaa hangaasaan reef bar sirba hacaaluu fidatee dhufe bar sirba hacaaluu banatee dhageeffataan jiru hangaasaan fakkeessituun kanniin fa'a waliin miiliyoona 60 si galaami si ajjeesanii sii boo'u bar maafiyaa hojii ajaa'ibaati bar si ajjeesanii sii boo'u kanniintu miiliyoona 60 guute walumaa galatti ani ijoollee teenna qulqulluu warra kalee sarraa kaasanii agarraa oromoodhaa qabsaa jirtan wanni isinirraa eeggamu maali ka biyya jirtuuf ka ala jirtullee wayyaaneen jabaachuun jabummaa isiiti injifachuun gootummaa isiiti wareegamteeti beekamu taphatti bakka kanatti hin deebine bar warra wayyaaneen taphatti maqaletti hin deebine bar waraana akka isin argitan sanii kuma sadi bakka takka boojitee maqaletti deebite malee taphumatti akka isin harka dhooytanii jarumaa shimshim harka gootan sanitti osoo isinillee harka dha'uufii baattanii wayyaaneen hima injifatti harkan dha'iniif abbaan feete irratti duule abbaan feete abadan jarri miidiyaarra hin jiran lafarra jira wayyaaneen qawween osoo afaaniin feesbuuk irra miidiyaa qofa osoo hin taane hojiilleen ittuma jiranii jechuudha nutis akkas ta'uu qabna oromoo hojiidhaan argisiisuudha qabna ani abadan ima isin waliin gabbee ama booda daawun wayyaaneen jenne yoo isin har'a uf beeytanii waraana keessan tumsattanii gaafa jarri tuni humna jabeeffattee gara Itoophiyaa dhuftee Itoophiyaa fudhachuudhaaf dhuftu abadan sittin kenninu jenneenii dachii teenna oromiyaa haadha bunaa haadha daa'imaa haadha aananii haadha qamadii haadha garbuu haadha boqqolloo haadha jimaa teenna tanan kenninu jennee irra wareegamuudhaaf uf qopheessuun nurra jira malee waan amma hangaasaan tiiviidhaan ay bahee bururur jedhu kana waan akka har'a taayyeen fa'a ittiin akka abbadanii kana ofirraa dhiisuu qabdan oromoo jarri kun yoo wayyaaneen dhufte ay gooftaayee jedhaniitumaan jala gulufu malee ummata waa takka kaayoo hin qabne obbodiyoo kaayoo takka hin qaban kanaaf oromoon bilisummaa yoo barbaadan ijaarama wayyaaneen abiyyi jalaan galtu abadan osoo innuu aga fedhe araara jechuu baate isumatu dadhaba malee jaraa miti ani kana jala sararee isinitti hima maaliif yoo jettan ummanni kun ummata halkanii guyyaa rafne ummata deemaa bulu amma yoo na finfinnee jirti garii dhugaa isinitti himaan garii yoo nama finfinnee jirti miilaan deemtee bar miilaan kiiloomeetira deemte yoo na finfinnee seenuu kaate har'a amma garii maqalee galte maqalee wayii tuttuun galtu wayyaaneen maqalee kaseentu muraasa ijoollee muraasa qofa maqalee galchanii diraamaa dalagaa jiran ammas hin deebi'an hin amanan tokkoffaa abiyyiis hin amananii waraana isaanii hunda gara maqaleetiitti hin deebisan iyyaadina waan akkasii tasumallee iyyaadduwan akkasii kaleessa abiyyi nama gaafa guyyaa sadiitti lola xumurree torbee sadiitti xumurree jedhu baatii meeqa tarkaanfii isa dhumaati ani dheengadda tarkaanfii seenan har'a ammoo kunoo as argarte gaafii bulchiinsi Tigraay dhiyeesseen maqalee gadhiisee bahe waraanni federaalaa waraanni eessa jira qara maqalee keessa ka jiru harka kennate homaa hin jiranii iyyuu achi adaba ofi godha mootummaan jechuudha kana wanni dalagamuu qabu tokko ammoo isa dhumaa irratti OMN satellite irraa bu'ee jira oromoon bakka jirtu maratti miidiyaa kee tumsi hayyuu kee waan sitti dhiyeeffatee deeme qilleensa oromiyaa biliseensunee jedhe Jawaar qilleensa oromiyaa bilchiginnaan deebistee uggurtee jirti yoo birriidhaaf taate oromoon bakka jirtu maraa akkuma kaleessaa miidiyaa kee koola itti dhiigii OMN satellite irratti deebuudha qabaa marirra jiranii warra satellite waliin haasaatti jirama yeroo gabaabduu keessatti gofandiin banamee qarqaarsi godhamee fi miidiyaan oromoo hatattamaan qilleensa irratti akka deebu gara biyyaa irratti akka dabru kanarratti jabaachuun nurra jira an amma waan isinii jechuu barbaadu wayyaani harka dha'uun harka dhooytaniifis dhiiftaniifis oromoo yoo waa takka gootan qofa lolli Tigraay asiin abiyyi irraa lolaa jirtu oromoofillee bu'aa qaba yoo maal ta'e bu'aa qaba yoo jaalmarroo tumsite bu'aa sii qaba yoo jaal sanyii tumsite bu'aa sii qaba yoo jaal gullichoo bira dhaabatte bu'aa sii qaba yoo poolisiin oromiyaa jaalmarroo loluu baate bu'aa sii qaba sii galeelaan poolisiin oromiyaa marroon oromoof lola oromiyaadhaaf wareegama jaal sanyiin oromiyaadhaaf lola oromiyaadhaaf wareegama gaafa jarri kun kana beekanii woboo waliin dhaabatanii darajja'anii dhufan atis gaafa
san nu jala buluu didde har'a achuma nurraa dhaabbadhu. Uf danda'i nutis uf dandeenna. Gaafa kana artistii kee duuti irraa dhaabata, hayyuu kee hidhaan irraa dhaabata, hayyuu keetirraa duutiin dhaabatti yoo kana goone qofa. Yoo cal'ima jenneetumaan harkuma qofa jaraa rukunnee asiin poolisii keenya jabeessuu baannee woboo jabeessuu baattaniitiin jettan. Teena rabbumarraa dhuftee jechuu uf beekuun hennuu jechuu uf haa beeknu jechuudha. Kanuma isinii dhaamuu dhufeen. An akka kiyyatti ummanni Tigraay ifaa jeeti. Itoophiyaan qabannee dachii isaa qabate Maqaleen biyya isaaniiti iddoo dhaloota isaaniiti haa qabatan. Garuu haga silanii dhufanii Itoophiyaatti hin deebine. Kanaaf ammoo Oromoonoo uf hin dagatin. Abadan antanuma isinii dhaamuu dhufe. Waan biraallee gammachuu biraa Hacaaluu Hundeessaa qofa gammachuun kiyya. Hacaaluu Hundeessaa ummanni keenya har'a biyyatti akkasii baatanii CD isaa akkasii bitatee artistii keenya jaalatamaa hangafa artistoosaa Dr. Alii Birraa achitti argamanii artistoonni Oromoo hundi achi argamanii kakaleessa Oromoo waliin jiruu fi kaga Oromoo waliin hin jirrellee guyyaa isaa akkanatti Hacaaluu Hundeessaatiif godhamuun anaa gammachuu guddaadha. Hacaaluun hin duune wanti isin hin jennuun kanumaafi. Wayyaanee ammoo hujiini malee afaaniinii miti ka Maqaleetti deebite. Kanaafi ijoollee adda bilisummaa Oromootiillee dhaamsi an dhaamu isinis jabaadha. Namni qawwee qabu namni jabaate inuma jabaata. Jaalamarroon kiyya jabaattee jirta. Kaleessa Oromiyaan akkam jirti har'a akkam jirti. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kaleessa akkam ture har'a akkam jira. Galanni Rabbiin badin. Tanatti yoo shakkarre tabiraallee argannaa jechuudha. Tanuma wanni isin hin jennu wanni biraan jiru. Wayyaaneen osoo mafeetellee dhuftee amma booda Oromoon ima jalatti hin bulle jirallee. Qabsoodhaaf nu deeggartii walitti tumsineetiniin ummata sirna Amaaraa kan ofirraa jiisinaaf malee nuti kaayoo wayyaanee deeggaruullee hin qabnu jiran. Haquma jirtu walii himuu wayya. Warra osoo har'a wayyaaneen deebitee dura dhaabatu keessaa tokko numa ammas. Warri har'a Abiyyi waliin jiru bor wayyaanee mataa abar jiran. Kanallee beekaa dubbii kana qabadhaasuma. Warri har'a Abiyyi Ahmad deeggaru bor wayyaanee ma deeggara. Namni nu waliin dhaabatu hin jiru boris. Namni bor wayyaanee mormullee numa. Ka har'a Abiyyi mormullee numa. Maaliif nuti kaayoo qabna waan ta'eef. Warri kaayoo hin qabne immoo birri argatee mana argannaan achuma isaa dhumatte. Shuuf warri birri barbaadu, warri mana barbaadu, warri dachii barbaadu kondominiyeemii itti kennite miiliyoona takka itti kenninaan dhumate. Gaafa sanillee birrii jaraa didee kondominiyeemii wayyaanee didee dachii isii fudhachuu didee ka dura dhaabatu anuma ijoollee har'a Abiyyi dura dhaabatte tana. Warri har'a Abiyyi waliin dhaabate bor akkasumatti wayyaanee waliin dhaabata malee jijjiirama biraan fidan isaan. Isaan kaayoon isaanii maali beeytanii? Mana gaarii keessa galuu, bishaan gaarii dhuguu, dhugaatii gaarii dhuguu, argite beekamuu miidiyaa irratti baatee. Jarri kuni kaayoon isaanii kanuma. Oromoon maaliif deema? Oromoon maaliif qabsaa'e kaleessa? Yoo tana beeyte qofaati mootummaa Itoophiyaa dura dhaabachuu ka dandeessu. Yookaan ammoo warri har'a Abiyyi waliin jiru bor wayyaanee mata. Yoo wayyaaneen dhuftee biyya qabatte. Tanuma dubbiin tanuma amana. Wallahi isinii kakadhaan warruma har'a Abiyyi mormu kanatu borillee osoo wayyaaneen deebiteellee wayyaanee morma. Nuti abadan haga wanni Oromoon barbaadu sun argamutti mormii kennan dhiifna. Mormiin kenna ammoo mormii karaa dhugaa ta'uu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhaa. Ergaan kiyya kanuma OMN qarqaaraa goofandii naa banamuu warri OMN daddafaa miidiyaan kun satalaayit irratti akka deebi'u uummanni keenya ammaayyuu mashkuula ta'ee jira. Sagaleen keenya ukkaamame jechuu jammaree jira. Uummanni booyaa jira. Kaleessa ta'anii waan uummanni keenya itti jiru dhageeffatanii maalitti jirtanii jedhanii uummata keenya warra alarraa Oromoodhaa sagalee ta'u hordofaa jiranii har'a sun marti dhabamaa jirti. Mootummaan kun ammoo gaafa OMN satalaayit irraa buusuudhaaf taaggaluu jammare hamileen isaa cabe. Argite OMN satalaayit irraa buusuu jalqabnaan nyaatamee bakka mootummaan Itoophiyaa. Miidiyaan kun tuqame taanaan satalaayit irraa bu'uuf itti yaalame taanaan geggeeffamtee jirti bilisiginnaan jechuu dandeessa. Dhugaa isinitti himaan. Geggeeffamte jechuu dandeessa. Sababiin isaa wayyaaneen gaafa kufuu hedduu akkanuma dadhabsiifte. OMN satalaayit irraa buusuu baay'iste. Hin turre kaa ima deemte bar. Ima deemte. Akkasuma ta'aa jirti bilisiginnaalleen. Akira isa dhumaa jibbaa tasan. Satalaayit irraa buustee ilaalaa jirti. Maal goggodhaa jirti. Abadan hin tasaa ka'uuf uummanni Oromoo borumaaf itaan ol deebisa ammas. Lammaffaan cufti. Gizee afurii ishee yoo cufte isa dhumaa irratti ima deemti jarris. Akkasuma wayyaanee illee ifaajaatuma turte. Abiyyi illee waan addisii godhaan jiru sanuma. Hin milkaa'u jechuudha. Kanaaf amma bilisiginnaan eega satalaayitii OMN buusutti gadi jette geggeeffamtee jirti. Takaleessa biyyaa cuftee fi ta har'a satalaayitii
addunyatti birrii kafaltee satalaayit irraa buuftu wal addaa beeka wal addaa bar kanaafi biltsiginnaan akkuma isiniin jenne miidiyaa qofarra jirti miidiyaa qofarra jirti miidiyaa qofarra walumaa galatti nuti amma kaayoon keenya biltsiginnaa miti ilaalchi keenya biltsiginnaa miti ilaalchi oromooti oromoon maal godhuu qaba ima bo'uu qaba oromoon yoo hayyuun tokko jalaatu no marroo ta'e bakka jirtu mara marroo yoo kana taate qofa si waliin jirra yookaan warra irraa biyyii jala jiru kana laalina abbaa dhufe fakkaatan isaan kajara kanan komatina jara kanan komatina jarri kun abbaa dhufe fakkaatan kaayoon qaban irran deebinu waan jenne OMN bira dhaabbadhaa ummanni oromoo ni hinjifata wayyaaneen maqalee qabatte malee Itoophiyaan qabanne oromoon akkuma jarri kaatee magaalaa isiitti deebite kanatti nutillee oromiyaa finfinnee seenuu qaba waraana bilisummaa oromoo boorana keessa amma ibidda itti afaa jira boorana keessa jabaachuu qabdi ijoolleen qaqalloon jabaachuu qabdi barri bilisummaa baranuma oromoon barana inuma bilisoomti gara kamiinuu yoo ta'e kanuma hayxi jirtu tanuma rabbi nu haa tumsu oromooti ya galatoomaa baguma caaluu hundeessaa hin dagatinii baguman dagatini baay'ee isiniin boonna waan ta'eef jiraadha hacee yoomuu hin dagatamu qaaliidha oromoodhaaf akkuma jedhe qaalee sagalee CD isaa bitadhaa bakka jirtanitti warra yuutuubii isaa fuudheetiniin yuutuubii isaa irra fe'atu riippoortii yuutuubii isaa irra godhaa sirba caaluu hundeessaa eenyummaan ittiin fayyadamuu hin danda'u eenyummaan abbaa eenyu warqiidhaa caaluun daayimandii oromooti kanaaf warri akka Hangaasaa Ibraahim hin ashoofina isin Hangaasaa Ibraahim hin ashoofin atee dubbiin akkuma amma siin jedhe sani dubbii lola waggaa 30 booda gaafa qabamte haa nageenni bu'uu balleessaa nutu qaba jechuun kee waan hin oollee jechuu bakka siin qabnu amma si ammoo kaleessa ajandaa isin godhataa turre amma isin bira kunne dubbiin Itoophiyaa amma dubbii ajandaa keessaniitii miti dubbii oromiyaa baraaruuti amma oromiyaa akkam goonee baraarraadhaam dubbii nama tokkorra duulanii miti amma oromiyaa akkam yoo goonee baraaruu dandeenya dachii teenna finfinnee akkam yoo goonee deeffachuu dandeenyatti haasa'uudha qabna malee nama tokko dhuunfaadhaan nama tokkorra duuluun taree jaran irraanfadhaa oromoo bakka hin kenninaafi nama takkaama booda wallaahi laziim wayyaaneen har'a mee ilaali hojiidhaan deebitee maqalee ofii qabatte nutis Hangaasaa jala deemnee waan Hangaasaan jedhu deebisuufi dhumatee zabanni sun alla qallast guutumaan guutuu dhumee jira dubbiin kanaafi deebii nama deebisuurra bu'aa buusuu waan bu'aa buusu dalagisiin ja'a nama arrabsuu fotoo nama gaggalabaxuu kaan akkas godhuu no way kun taree kun zaban isaa taree jira oromooti jajabaadhu ni bilisoomnaa injifannoon qummata oromooti wayyaaneen maqalee qabattee dhiiste rakkoo kennaa miti nuti gaafni gammachuun nutti dhagaamu gaafa woboon finfinnee seene qofa gaafa waraanni adda bilisummaa oromoo dhufee finfinnee seene qofa ummanni Tigraay haa gammadu wareegama qaalii kafalee jira itti wareegamanii jiran haa gammadan ummanni Tigraay akka barbaadanitti haa dhiichisan ani garuu gaafni gammadee dhiichisu gaafa jalmarroon fa finfinnee seente qofa hin dhiichisa gaafa san sa'atii 24 sa'a dhiichisa oromoon bakka jiru tana ammoo yoo nu tumsineef yoo poolisiin oromiyaa waliin dhaabate hin taati abshir oromooti yayyaddayin jarri kun har'a ifaajanii maqalee ofiitti deebi'an oromoolleen ifaajee finfinnee isaa seenuudha qaba waadaan tanuma isiniin jechuu dhufee meeshaan ergisaa gala fokkisa abbaa ta'e kee jabeessi goonni ambaa homaa siin godhu gootummaan jara sanii homaa nuu godhaan jiru dhufee marroo jabeessi rasaasa bututtuun sii lolaa jira bar qawwee caccabduun sii lolaa jira bar mootummarraa hiikkatee har'a abbaa meeshaa meeqaa ta'e jegna akkanaa kana qabte ittiin booni ka ambaatitti nawwin jabeessi yoo ati jabeessite innis si jabeessa jechuudha kanuma wanni isiniin jechuu barbaadu galatoomaa ayyaataa injifannoon uummata oromooti waraanni poolisiin oromiyaa akka uummata oromoo waliin dhaabatan abdii qabna dubbii nama dubbii nafsi deebuudha kaate jabaadhaa poolisiin oromiyaa woboo jabeessaa woboo irra duuluu dhiisaa woboo waliin dhaabadhaa oromiyaa walabaa akka dhaabdan sinin jenna asumaanuu dhaamsa ammoo hayyoota keessanis kamana hidhaa jiru poolisiin oromiyaa eeggachuudha qabdan kanuma sinin jechuu barbaanneeti wanni biraan jiru fayyaanaataa oromooti baay'ee isin jaaladha Hacaaluu Hundeessaa mataa ol qabdanii maatii isaa mataa ol qabdanii wallaahi laziim
gammanneef wallaallee Hacaaluu yoomuun waliin jira yoomuun waliin jira sakandii takkaaf hin irraanfannu Hacaaluu sakandii takkaaf yaa Oromooti sakandii takkaaf sakandii matakkaaf kanuma abbo dhumee jira dubbiin injifannoon ka ummata Oromooti Oromiyaan ni bilisoomti shakkiilleen godhi